Markis dhukkuba abbaa maal taateeti? Dugda koo na dhukkuba. Eenyu duukaa dhuftee? Haadha koo. Yoomsu jammare? Gaafa faca'aa sana jalqabee dugda koo keessaa na dhukkuba. Hakiimeettis ilaalaniiru? Dhaqeennaan qoricha lamatu na laatan. Qoricha lama duwwaasii kanan maal immoo si jedhan? Busaa ilaanaan jiran. Dugda akkis nyaata? Mataa koo na bu'aa. Isa dhiiga na fincisiisa. Dhiiga fincooftaa? Sin fayyifne garuu? An fayyifne. Si fayyisa Waaqayyo. Si gargaara gooftaa. Amma dhiiga fincooftaa? Yesuus Kiristoos si gargaara. Amiin. Dubbadheera sana. Warri Waaqayyoon amanatan yeellaan. Amiin. Karoora seexanaa kana gidduu gala gooftaan Yesuus. Amiin. Abiddi Waaqayyoo si haa nyaatu. Out with Jesus! Out with Jesus! Out with Jesus! Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Dabra! Dabra nyaatu! Dabra nyaatu! Afura budaadha kunis. Dabra! Dabra! Daf! Dhiiga mucaa kan dhangalaasaa kan jirtu. Arsanii ija keessa bittaaf! Tokko! Lama! Out! Nama Waaqayyoo mucaan kun akkuma sida dubbate dugda koo keessa na nyaata na nyaachuu duwwaa miti na waraana akkuma amma fuula saba Waaqayyootti dubbachuudhaaf yaalee ture fincaan koo dhiigadha dhiiga duwwaa yoomi darbee gaafa dhufu fincaan koo sana keessaa wanta wal qaqqabataatu hin ba'a ture jedha kana duwwaa immoo miti yeroon fincaa'u gidiraadhaan hin fincaa akka abiddaana guba mana fincaanii taa'e nan bu'a nan iyya ture amma yeroo isin kadhatanii fi harki Waaqayyoo isa qaqqabate mana fincaanii fuunee deemnee turre dhaqee achitti ilaalee fincaan isaas nagaadha nan gubu waan tokko yoo hin jiru jedhee duddi koos mataan koos garaan koos waan tokko yoo hin jiru sagan biraamonni dubbachuu danda'a. Waa tokko hin jiru yeroon gajjeeru na dhukkubaa yeroon deemu na dhukkubaa kana keessa na waraana akkatti deemu qabu mataan na dhukkubaa ammoo hin jiru waayyuu. Namni kana dhagee kamiyyuu ijee Waaqayyoof galataa dhiyeessu.